Hunda dandeessuuni pirankii nurratti hojjetti. Viidiyoo saannaa saamii deessuti sagalee riikardi haaraatti gootee malee hindeenye manatti warra jedhaniif deebii qabadhee dhufe. Ashama hordoftoota koo akkam jirtu? Nageenyi Waaqayyo iddoo jirtan bakka jirtan isiniif haa baay'atu nagaa keessan. Ani nagaa kooti. Ani nagaa kooti galata Waaqayyo. Egaa har'a saaloonitti ba'e torbee sadii guute dhugaa Waaqa dubbachuuf har'aan asirra taa'ee viidiyoo waraabees taa'ees jechuun akkanan ba'a malee hin teenye jechuudha. Maaliif xiqqoo mucaas kittaanuun jira maal kanaaf achuman ture jechuudha. Jechuun dhagna qabu dhiira waan ta'eef ameen hin baasee fi maqaa isin baastaniis filadheera. Kanaaf deebisuun dhufe jechuudha. Deebisinii deebisuu dhufe. Maashaallah dhugaa dubbachuuf isin horsaa shakkii namatti uuma isiniin jedheera. Hojii dhuma Waaqa tokkos kan namatoo ta'e himaa agarsiisaa gochaa deema waan ta'eef shakkii namatti agarsiisa. Oma shakkiin qabu. Gochaa Waaqayyooti waan ta'eef ani immoo kansaa gizee baay'ee beeka hojii Waaqayyo waan ta'eef ani akka namnaa ta'uuti waan isiniin jechaa tureef barkit yeroon garaatti baadhu isinitti agarsiifne. Kanaaf jecha shakkuu ni dandeessu baay'ee keessan akkamitti ta'e maaliif dhiyoodhas waan ta'eef garuu fuula mucaa sitti agarsiisu isa kan ammas deebiin isinii deebisa. Fuula ammaan isitti agarsiisu haraam guyyaa afur dura dhanna qabe maabiraatiin ilaalle reefu laalti ilaa harkasii. Kan harkasitti qabdi haa jedhi haa jedhi kanaaf eenyu fi tokko gaafiin baay'een jira durumaanuyyuu garuu har'a eebbifan deebisuu dhufe seetanii tigist viidiyoo dafeessii hojjedhadheen yeroo dhabee sorsaatuuf kan jedhu jechuudha. Viidiyoo hojjettee turte. Kanaaf har'a siifan deebisa rakkoo tokko hin qabu. Dhugaa dubbachuu fi gaafii akka ta'u nan beeka eenyuattu garuu mucaa isa duraatii riikardi gootee irratti hojjettee laarigii yookiin sobaa isa jetteef ni malee piraankii nu gootaa isa jetteef ni malee yaaduu dandeessa isa kana jechuun mucaan deessee miti beekatii fi yookiin isa duraati jechuu dandeessa. Garuu piraankii godhamu kanarratti ammamin piraankiidhaan beekamu. Piraankii hojjechuu mee viidiyoo koo laala. Piraankii baay'ee hin hojjedhu. Ani isheen dhiyoo otoon hin dahin dura kun waa'ee haadha eebba hojjedhe maleedha. Waan sadarkaa amma kanaa da'uu koo irratti piraankii surumaa isin horsu amanuu dhiisuu hin jiru. Hojii Waaqayyoo gaarummaa sammana ga'ummoo ginumaa piraankii hin godhamu. Ana isa kootitiin natii kooti waan ta'eef. Tiguun ammeenya fi miti kan akkas jettee gaafii itti ta'eeti. Gaafii namatti ta'a gochaa Waaqayyo yeroo baay'ee hin beektamte repheenxidhaati. Akka gaafii namatti ta'uttan waa hojjedha si hojjedha yeroo jedhu Waaqayyoon tokko isuma kana jalqabaaf isa kana surumaa jechuudha. So yeroo baay'ee kan hin haasa'an ture kan hin haasa'us isuma kanaadha jechuudha. Saamu'eel kun akkuma viidiyoo irratti dura argitan na bukkee jira. Hin deema hin kaatanni bargit waggaa fi isheen kan jette surumaa maybe mucaan waggaa 2 ta'e jette. Saamu'eel ganaa waggaaf 6. Saamu'eel ganaa waggaaf 6 arfaffaa seenee jira ganaa jalqabe. Ganaa torbee tokko 2 irraa fudhatee jira. Malee waggaaf 8 eessaa yookiin waggaa 2 ergii ta'a laala. Hundeessee amma jettee waan shakkiteefini da'ee jira. Hin shakkiini Waaqayyoon haa eebbifamu. Isa akkanaa guddaa heebbaan mana ga'u immoo piraankiin hojjetame tuma piraankii fedhe jiraate sadarkaa sanarraa yuun ga'uun piraankii beekee hin hojjedhu beekta. Piraankii tokko lammaffaayuudhaan jira asumatti jechuudha hiikeeti. Kanaaf yeroo daaniidha mataa sirannaachuun bareeda hin fayyada jechuudha mataan namaa caccabu kunumtuu hin jiru kan ammoo kaleessan ishii madhee mirxiidha isa dura qaqallisee naadhe waan ta'eef murtuu hin caccabu. Kanaaf Waaqayyoon ol fuudhetuma heebbisee akka namatti gaafii ta'utti naaf kenne ani piraankiin hojjenne tiguudhaaf hin deebisee anillee baay'ee jaaladha obboleettii koo dhugaa dubbachuu fi
Dammoo tarii sirkaa shakkame malee piraankidhaayyuu hin jedhamu kun maaliif kennaa waaqayyo isaan mana ga'u piraankiin hojjetanii har'a ketoon hin dayin daye jedhee kan dubbadhu borummoo daye hin deenye jechuullee nan danda'a jechuudha akkasoo ta'e ani immoo waan akkasii keessatti hin jiru silumayyuu piraankiin as nama beekamtuu miti amma kana wanti nani gochaa deemu immoo piraankiin nama harkaa fashaleessuu miti sadarkaa sanarra hin geenye kanaafi ammuma irratti piraanki viidiyoo tokko malee baay'ee hojjenne isuma naan eebbo irratti hojjedhe so waaqayyoon na gargaaree ani kunu haadhuma daa'imaan ta'ee siin jedha hin shakkiini shakkuun hin barbaachisu inuman eebbifameetuman malee piraanki hojjedhee miti siin jedha sibichaa miti garuu namoota baay'eetti gaafii ta'ee hojjedheera viidiyoo kana soba moo soba warra jedhaniif jedhee soba warra jedhaniif naan mormuu isaanii miti kuni soba dhugaadhumaayyuu waan irra jedhanii maaliif garaa koo waan duraan hin argineef shakkanii jedhu malee ee'uudhaaf miti soba ammeenyaaf miti soba kan jedhani kanaaf isaaniillee deebisee amma tokko daa'ima mul'ifne sirriitti malee amma dheeti agarsiise raayisumaa gaaboo hin amanne akkasin isiniin jedha piraankii miti isuma dhugaatii isuma dhugaat hojjate waaqayyooni ka'uuf isumaan kun ka'uudha hin beektu miti ree hunda dandeessu kanaaf akkasin isiniin jedha waaqayyoon eebbifamu baay'een keessan gammaddanii jirtu moo naa salphisuu isaatti baay'ee tokko maaliif viidiyoo hojjadheera isa duraa waan ta'eef naa salphisee waaqayyoon haa ulfaatu inni akka namaa miti bakka salphaatti jechuudha wanti dadhabee guyyaa lama otoo akka haadati malee ganamum sana ka'anii deddeeman yumaa hojjetatan yumaa natti fakkaatu jechuudha. Banagaraachin laayee waan baay'ee waaqayyoon natti dubbatee ture kennaa isaatiin fedha isaa akka ta'es isa kan godhees eebbisee waan ta'eef kanaaf yeroon dawlee hojjechaa oolteet sekondiitti deessaa jedhamee gara nama 2-3 natti dubbatee ture. Hojjechaa ooltee bakka noormaalii hojjechaa ooltee deessaa jedhame akkasuma kan isin garramu nama na bira hojjetuun qaba ture akkata sana bira deemtee maalaan godhaseetan biddeenan tolchaa jira. Biddeen 12tti rigiin dhufee hiriyoota qofaan deemeen dhufee akkuma naafanii dadhabbii dhumaa ji'a dhumaarra malee umtuun hin dhagahamu. Achi 12tti dhufeen heelee qabsiisee amma 2 walakkaatti biddeen tolcheen maaliif guyyaa 2-3 nuufaa turuun jaa mucaan siistarii immoo na bira jirti. Achiin immoo itti fufeen bakka hojii biraa itti fufeen 3 wayitti bakka akkas wayii maaddeetu achiin daqiiqaa 20 booda sana booda immoo daqiiqaa 20 booda hospitaala sisiin jedhee daqiiqaa 2 na bira. Bakka haala salaalaniin kaadhee dhaqe. Na kan duraan manatti lafa malee dhaqu akka duriitti jedhe. Waan doktorri akkas na godhan waan natti fakkaatu. Kanaaf innaan achi ga'u ishiin kun amma deessin mi'a nuuf jedhanii daqiiqaa 20 fudhanne surmaachi 20 keessa iddoo. Ergaan immoo achi seenee jechuudha. Kanaaf akkasitti sasalphisee waa gaarii hojjete dhoksaatti. Waaqati har'a akkas isiniin jedhaa waaqayyo naa eebbifamu an kana keessatti viidiyoo yeroo waraabu gaafa gadda yeroon kittaanaa deemne na sodaadhe waraabu nan eeyu jedhes bakka waan ta'e an akkamitti namni viidiyoo waraaban beeku yeroo dhaabachuudhaan dandeessannaa sana isin muraa waan ta'e akka nama waan ta'e innaa waan ta'e bichaa na waraaba achumallee manuma keessa na ennaan jedhuun dadhabee dhiise. Kanaaf ergasii galeera viidiyoo isinii godhe waan ta'eef kanaaf ameen bara 2018 biyyadhe kaa eebban ameen jennaa hin beektu hiikaa ameen isa nuuf ta'eef ameen isa ta'aa jiruuf ameen isa boru ta'uuf ameen hiikansaa abeet ameen hin jedheenani ameen
isa gaarummaan na hargate kanaaf ameen jedhee qabadhee kanaaf ameeniif Saamu'eel haadha ta'eef jechuudha kanuma tum nama shakkisiisu jechuudha. Asiin immoo gaaffitii guutiif faallaa deebisuu koomitii viidiyoo hojjattee turte. Inuma namatti ta'a shakkii takka guyyaa tokkoof garaa koo agarsiisee noolu nama guyyaa guyyaan viidiyoo koo argatu na fuularraa nama beektu fi tasa otoon qe'ee keessa deddeemuu gaafan lama wayii muluu koo waraabee isarratti nama xinnoo beekoo ta'e malee baay'een namaa tun beeku isarraa kaatee shakkuu dandeessa. Soba ji'a sagalamma kana dhoksitee otoo takka viidiyoo irraa nafiin jechuu dandeessa. Mucaan immoo rigii ana dura ji'a 8 dursiti jettee mucaan rigii waggaa 2 ta'atte Saamu'eel waggaa 2 guunne waggaa 2 miti tokkumaaf walakkaadhaan guunne gana waggaaf ji'a 3 yeroo mucaan kun dhalatu waggaaf ji'a 3 jechuudha. Amma immoo waggaaf ji'a 3 walakkaa guutaa jira jechuudha. Inni ambassaa godaa kana ta'ee jira. Firiizii isaarraa muree anarraa boree firiiziin godhuuf jedhee duraan firiizii qaba. Raan qannasee jechuudha. Ala hoolee dhufa kunuun. Haa jedhee. Itti kolfuu. Itti kolfuu itti waan dhageetti. Itti kolfuu. Itti kolfuu haa jedhee. Haa jedhee. Rabba shaammi. Ton. Ay, kunee labbaleessee. Akkasiin isiniin jedha. Waaqayyoon haa ulfaatu jechuun barbaada dhuma irratti baay'ee.